Honestly, this is Shivani, listen. AI. I Shivani. said this is AI. Tell me. You call me sister, no? Tell me, this is AI. Mucaa kana garaachuun onnee si cabsee jira. Maaliif ana irratti akkas goote jedhaanii jirti. La dhugaatti by the way yeroo baay'ee dandeettii isheetu bifa ishee baay'ee waan darbuuf namni waa'ee bifa isheetiin haasa'u baay'ee dandeettii isheetii malee. Kana laallaan al tokko tokko alaa fuudhuun gaariidha jechuudha. Dhukkubsatanii du'uun hafeera. Siree daccisanii du'uun hafeera. Ammas artistoonni Oromoo akka du'an itti jiru. Artist Girmaa Kaasaa ajjeefameera jedhaa jiru. Iddoo tokko nama rifachiisa. Yaa haadha koo. Kun ilmoodhuma keeti moo ilmoodhuma kee isa harma gogaa hoosiftee guddiftitu si galaafate moo? Mucaan asirratti argitan kun egaa haadha isaa kutee jismii cicciree mana keessatti ajjeesee torbee booda argamtee dhamaa jira. Garuu maa jarraajii kana ta'e gubadhe wallaahi gubadhe. Kunoogaa obboleettiin immoo biyya Arabaa teessee akkasitti bohaa jirti. Mee saffisaan kan waliin laallu ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harkafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu jiruun jireenya aafiyaan akkamni isinii jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo kan sammuna kan sooshaal miidiyaa irra achiifachaa deemaa jiran kan yedduu kana miidiyaa irratti girrii kaasanii nama haasofsiisaa jiranu oduu garaagaraa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Kan isinirraa eegamu chaanaalii kanaaf yoo haarawaa taatan subscribe gootanii viidiyoo kanallee hundi keessanuu like gootanii akka jalqabdan isin beeksisa. Alifu hamma xumuraatiin waliin turuun dagatina haasaasin ittiin dheeressuuf gara viidiyoo hedduu kanaa keessaa kan hedduu na ajaa'ibsiise mucaa kana dhaggeeffadhaa mimi. Seenaa ajaa'ibaa mucaa xiqqashaan kun Dambidolloo irraa magaalaa Finfinnee makiinaa chaansii jalatti dhokatee dhufee jechuudha. Akkamitti lubbuun dhufeeni raajii dandeettii waan dalagaa rabbiiti jechuudha. Dhugaa dandeettii dalagaa rabbiiti jechuudha. Laala amma kana hin beektan amma oggoo maqaadhaan isinitti himu hin beektan waan amma kana hedduu deemee beekuuf sirriitti saasaasaneem. Yoo hagam fagaate qabbanti Dambidolloo irraa haga Amboo jirtu hurreen suni hedduu nama goggeessiti takka. Inni itti aanu immoo guyyaa tokko deema. Dambidolloo fi Finfinnee jidduu guyyaa tokko deema. Mee if godhi ilaale. Rubbuu rabbiin tisse yoomillee hin baatu. Amma mucaa kana olii gadi miidiyaa irraa deddeemaa jiranii waan ajaa'ibaati bara. Chaansii jalatti taa'umsa akka malee mijanne. Wallahi lazim abo gaafa ni duuta sinjee malee duutun suni dhuguma wallahi lazim amma ega Finfinnee seenanii iyyee namni achi jalaa baasan jechuudha. Egaa akkana asirratti jedhee dhageessaniitu ani immoo kan dhibe kiiloomeetira 600 jedhaa jiru jechaadha. Kiiloomeetira 600 jalee makiinaa yaaddaniitu garuu ani namanni hankana namanni garuu sirriitti mirkaneeffatanii wanta kana. Mucaan kun viidiyoo hedduutu gadhiifamaa jira. Yeroo jarri suuraa kaasan quttoo ta'ee mucaan kun akka jiruun hin jiru. Hedduu tokko nama dhibaa. Ajaa'iba garuu jechuun achii gahee harii kana inni ufeettanii yaadduu meemisin. Wallaahi nama dhiba kun. Gaafa fuutan jechaadha akkasitti fataa jettanu malee hin fuudhinaa. ላይታረስ በዶሮ ኑግ እንደ ሱፍ ላይመጣ ልጅነቴ ናፈቀኝ ተመልሶ ላይመጣ ዱባ ዛፍ ላይ በቅል ውሃ ሽቅ ብላ ይወጣ ልጅነቴ ናፈቀኝ ተመልሶ ላይመጣ ላይታረስ በዶሮ ኑግ እንደ ሱፍ Tapi kasih nuku. Bakka akkuma ijoollee isa biyyee irra ciiftii manatsirriin hin baafamu. Nama laaluudha. Ay babbo maa bicuu silleen kolfitu akkasii baatee moo mucaan. Wallaahi min taatu ati hin taatu. Suma dhugumaan taatu ati. Namoonni tokko immoo jaalala akkamiiti kun jaalala keessa baasan. Waan akkamiiti kun meemee ilaalaa. Kana keessa kan narooba baay'ata. Jiraatee mamiin qabu yaaddu baatu.
Hingootu sin. Hingootu yoo akkam wal jaallattan akkas hingootu mimi. Mimi koomenti irra naa kaa'anii. Wallahi namni kun alana keenya keessa baara malee. Allah inna lana nama diba. It's also drama. Yeah, this is but just a video, not Rachu White. No, she was saying I'm also drama. Man, yetena tinamicha jallata. Ani waata kaan jenneen aboo jarri obboleewwanii jedheen. Yeah, sister and the brother. No, another mistake, Shivani. This is not. Don't emotional your this is not mind. something, sister. This is not something, sister. English problem arafaate. See, I will show you my friend rate. Okay, 1 second. Let me just close. My friends are sending me requests. I will block them today. Tuga kabdi walla mujattin tun guyya Don't do that, Shivani, please. Who abused? Yeah, sister, I Who know. abused? Ashley, who abused? At mal asli mal enjet. Adli na sobayet. No. Ata mayo kasra full yette nam yatti tananin beka uji kalti. Wallahi jenne. See, ፒያሳ ያለው አራዳ ፓርክ አዲሱ አራዳ ፓርክ እዛ ላይ ነው። what is this meow? No, she talk Rachu is my brother. Any video is yeah, not another. I translated that, and in the song, is this his love? No. Listen, okay, wait, I will show you, okay? Wait. Masano na ka jirtum beto isin kada dira Oromo kan. Kuno anak kana gara na gubebar. This is horrible. See, Wallahi onne bera ko ko. listen. So this is love. This is love. So this Tell me. Now you can't hide. Mal jedari kampat dia hai kampat. I am broken. Ega kinyi obboleewwani yari waayo jarri wanno yari See, jana I am tenni. broken. My Look, brother Ashley also played. onnen die brok ta ter arti bar illa. Please, Shivani, please. Please give to only one chance, okay? If you another day do this Simpson video, you block I me in the block never, right you. Only give one chance, okay? Give one chance. I can't get nanka. Chance that can you get in? Look, Shivani, this is TikTok video, drama, any This is not TikTok video. My mom and dad will never allow me to do this. Anyway, this is food. Me and Asli, I have a wife, Hadamana. Me, put Asli any video. This is social media. I know Ashley will never ever come because Ashley is married. No, this is just social media, not really. You really okay? No problem. I know you are making fun of me. I know. See, guys, she's laughing. Tirath saying thank you. Ka onne ten cacabsani baratan kuno onne miskinani le cacabsu igale. Kan onne Lera kita kela baru namiti ganda sosok easy. mal harmalla du amgesna dani to fika saboti tiyana daga yamara. See, Ashley is laughing because he's happy. He's happy because Rachu. Najalate. No. Kuno Aslii fi haadha faatee Shivaaniin akkas dhukkeetti teetti Ingiliffaan jechaadha. Kanaan wal qabate kunoo Shivaaniin onneen koo cabeera jedhaa jirti. Raachuun hayaatii wajjin jalqaba akka jalqabe beektu miti.
isa wal qabatee raachuu akkasitti irratti argattee gaafataatti isas meemee ilaala. Asli, this is AI. Shivani. Asli, this is AI. Tell me. You call me sister, no? Tell me, this is AI. This is AI. Maalummaa. This is AI, okay. Chaansi tokko kan biyya bakka gara jettee na yaatu. No issues. Shivani. This is also AI. This is also Okay, AI. listen. Yes, this is AI. From where we get the voice. We don't have children. We get the children. AI, Shivani. This is AI. This is not AI. This is real. I swear to God, this is AI. Listen. This is not AI, my friend. This is not I swear, AI. I'm not stupid, okay? She Okay. have virgin right to a virgin. Okay, listen. Listen. If that video is Listen, Shivani. You I listen. swear. Namitti nama dhaggeeffatu beeku. Listen. Listen. After give me one chance. Call finance and One chance. Ashley, okay, one chance and then you talk. First, I will talk and then you talk. He have a virgin, she have a virgin. Only surah. Only photo, picture. Listen, Rachi, tell me one thing, okay? Okay. That video, promotion video, okay? Yes. When you were sitting in car, this is also AI. This is also promotion. No, just hugging like a sister. This photo Sister. There is no sister on this platform, okay? No one is your sister, okay? You don't do with your sister grr, okay? You don't do with your sister grr. Egaa akkas mucaan maraacheera asirratti argitaniitu miti yoo fakkeenyaaf footoon akkasitti fakkeenyaaf viidiyoo garaagaraa yeroo isin hojjettanu ishi beeksisa jedheetan yaada gizee immoo akkasitti footoo wal biratti kakaatanu kun immoo maayinni kun promoshiniidha jedhe baay'ee mucaan jabduudha wallaahi raacheen egaa falli fudhateeraanii bakka itti sobeedhaara kunoo virgin no taap jedhaa raajliidha. Ay asliinis fataan godhaa kunoo mucaan immoo akkasitti gadditee jirte jecha hedduu gaddite. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattani kubbaa miti rasaasaa. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Akkasitti gaa mucaa gaddisiisee jira raachuun isuma dhugumaa jaallattee meemee qoyaa cheeggoon isinitti himna. Kanaan wal qabatee garuu alaa fuudhuun saba biraa fuudhuun al tokko gaariidha isinii galee laalaa. Miiraan akkam bareeddi. Miiraan dhugaadha miidhagduudha. Bareedduudha. Hojii ishee irratti immoo dandeettii isheen qabdu. Ilaa dhugaatti by the way yeroo baay'ee dandeettii isheetu bifa ishee baay'ee waan darbuuf namni waa'ee bifa isheetiin haasa'u baay'ee dandeettii isheetii malee. Anis immoo I think more kan isheenis immoo dubartii gaafa jedhaman bareedduu miidhagduu waanuma miidhagina qofaaf taatu beektanii isheenis akka kanatti ofii ishee ibsuu hin barbaaddu. Dubartiin miidhagina bareedina wanta caalu waan ta'eef jechaadha. Dandeettii isheen muuziqaa irratti qabdu sadarkaa hedduu olaanaadha. Amazing even sadarkaa afaan waggoota wajjin jiraanne kana keessatti afaan sirbootaa fi aadaa afaan Itoophiyaa jiran hundumaa sirriitti bartee afaan Oromoo haasawuu hin beektu garuu aadaa duudhaaf aartii afaan Oromoo sirriitti nama akka nama kamii yookiin nama kamii walitti beekti. I think isheen dandeettii addaa nama qabdu. Baay'ee dandeettii qabdi. Baay'ee immoo si kabachi. Kanan argee waltajjii wayii hojjechuu dhuftanii naamusa nuti haadholiin keenya itti guddannee jiranitti akkaataa isaaniitti abbaa warraa isaanii kabajan karakterii akkasiin irratti argu. Sirri even hojii hedduullee waltajjii kanarraa isheetu hojjetaa isheen baay'ee kabajaa isheen naaf qabdullee baay'ee gaariidha. Namni tokko immoo kan inni si kabaje kan jedhamu eenyummaa kee gaafa kabajeedha. Isheen immoo kanarratti immoo eenyummaa koo kabajaa addaa qabdi. Waan hin hojjedhu baay'ee jaallatti biyya keenya baay'ee jaallatti. As waltajjiirallee yoo dhufnu hojii isheen hojjettu hojii isa guddaadhaan moor akkan performii yookiin aartii qofaa irratti fookus godhuudhaaf hojii isaa
isa dadhabsiisaa jireessaan isheetu hojjeta. Kun immoo I think kabajaa guddaa kan qabu isheef na godha. Anis immoo isheen aadaa mataa isheetii qabdi, afaan mataa isheetii qabdi, biyya mataa isheetii qabdi. Anis akkuma kana isheef maatii ishees warra ishees aadaa ishees eenyummaa ishees niin kabajaa dirqama miiraan naa wajjin jiraachuudhaaf Oromoo ta'uu qabdi jedhee namanu. Kanaaf biyya alaatii biyya biraatii barbaadadhaa isinii galee shamarran biyya keenya birrii qofa jalaaru isinii galee dhiiroche isii birrii qabdu laalaatii biyya alaatii fuudha. Kun dhaamsa kooti, dhaamsa kosa guddaadha. Argameetii jettanii argameetii. Oduun gaddisiisaan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kaleessaa jalqabee waan hedduu tokko nama naasisu dhaggeeffadhaa. Gurbaan buu jalaamiin haadha ajjeesee haadha isaa galaafatee kan inni ajjeeseen kannaan foonsii kukkutee harkasii miilasii qaamasii guutuu kukkute gurbaa kana. Mootummaan Itoophiyaa to'annoo seeraa jala oolcheera jedhani. Mucaan kun adabbii isa fakkaatu argachuu qaba. Akka haadha ajjeesee kee kukkutetti kukkutamee atattamaan nu ajjeesamee du'eeraa isa dhaga'uu barbaadna. Innaa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kaan dhabaaf rakkata, kaan dhadhaan marqaa ta'e. Waa'ee haadha warra haadha hin qabne gaafadhaa. Garaan na gubate. Hundi keessan bakka jirtanu sagalee ta'a. Ajandaan keessan amma mucaan kun fannifamee du'utti. Amma biyya duniyaa kanarraa gaggeeffamutti. Hundi keessan bakka jirtanu viidiyoo kana laayik godhi, riipoosti godhi, sheer godhi bakka jirtanu jechuudha. Mucaan kun akka adabbii du'aa malee hin adabamne dhiibbaa gochuu qabna. Baay'ee wallaahi irraa dubbachuu nama yellaasa. Namatti dhaga'ama hedduu. Hedduu tokko nama naayisaa, hedduu tokko nama rifachiisaa. Wal qabatee obboleettiin mucaa kanaa ala jirti. Isiin akkas laayivii irratti dubbataa jirti ilaalaa. Isin neessa mana lama qabna mana lammaffaa sambultee nyaata geessitii fi amma guyyaa sa'aatii kana inni homaa nan godhu jetteef nyaata biddee natti fakkaata. Ani koo ollaan hin jiru wallaahi. Nama namni illee haqee jiraachuu baatu isaaf isii bichaadha namni kenna namni keessa hin jiraatu. Iyyiitti ollaan hin jiru haga isii guyyaa adiin akkas godhu. Maaliif garuu moo jarraa isii kana ta'e gubadhe wallaahi. Gubate, marana gubate wallahi. Kamitti ilmi namaa manuma namaatti deemee kan nyaata san fuutee isaa fidde eessa dhattee noo hiikama nama wajjin himikasiin fuutee mana san geessiteef eessa geettee maaf dhabame balbala sanii miti wallaa billaan gubadhe akkamitti ilmi namaa guyyaa adii yeroo si ajjeesee ba'osoo argan maaliif ollaan sitti dhiise. Rabbi jazaa nama hundaa gaafadha homaa jedhu wallaahi. Anaan isii tokkodha garuu rabbi isii isaa dabalu. Hin gubadhe wallaahi. Garanna gubatee akka ta'udha. Hin bilchaadhe wallaahi. Argitanii akkasiin garaa nama nyaattu. Argitanii waan dubbachuudha nama rifachiisu tokko. Mucaan kun maraatuudha moo nagaadha moo akkamitti akkas haadhamu an mataan isaa nagaa natti hin fakkaatu. I think garuu immoo yoo akkam hedduu tokko nama naayisaa hedduu tokko nama rifachiisaa. Hamma si gara biraatiin immoo hamma soduun gaddiisaan tokko aartistiin kun du'ee reedhamaa jira. Dhukkubsatanii du'uun hafeera. Siree dacisanii du'uun hafeera. Yaalamanii dadhabamanii du'uun hafeera. Yaadattu dur yaallee turre akkasitti dhukkubsachaa ture akkasitti siree irratti gaafachaa ture jennee haasofna dur dhiyeenya kana garuu nama tokko nama dhukkubsatee ciisee du'e agartanii beektu. Nama dhibeen itti hammaattee siree irra ciisetti du'e kaleessa jira har'a jiru baay'ee garaa nama nyaata dhugaa rabbi baay'ee garaa nama nyaata. Viidiyoon kaleessa post godhe ilaalaa. ولا يا ولا طي ولا لا دم الشوق المدارك يسكر هناك يا رب واجاك ستو وفتك الله
Artistiin kunis akkasitti lubbuun isaa darbee dheedamaa jira dhaggeeffadhaa. Wallisaa Girmaa Kaasaa guyyaa kaleessaa Shaggar kutaa magaalaa Furii hiriyyaa hotel keessatti ajjeefamuun ibsameera. Wallisaan kun walleewwan afaan Oromoo dhageettiidhaaf tolan hojjechaa kan turee fi sichis hojii aartii jabeessuudhaaf nama hamilee guddaa qabu ta'uu hiriyyoota isaatu ragaa ba'a. Garuu akkuma baratame Shaggar haga kaayyoon isaa galma ga'u hin obsineefi jedhame. Walleewwan babbareedoo akka Kuush Afrikaa dabrees ammoo hawwayyummaa kan hojjete dargaggeessi kun ummata biraa jaallatamummaa guddaa horateera. Girmaan ammaaf ajjecha isaa kanaan qaamni himatameef eenyu akka ajjeese ifatti hin ibsamne. Sababni ajjeefamuu wallisaa kanaas ammatti kanaa hin jedhamne. Wanti tokkichi ibsame ammatti wallisaan kun harka namaatiin ajjeefamuu qofa ture. Ajjechaan ammaa kun taateelee ajjechaa waggoottan 7 dabre walitti fufiinsaan raawwatamaa turan jabaachuu kan mirkaneessu yoo ta'u dhimma kanaaf ammatti qaamni nageenyaa deebii hin kennine. Egaa akka asirratti dhageessan yoo ta'e artistiin kunis du'ee argameera jedhamaa jira. Waan hedduu tokko nama rifachiisuudha. Hin beeku artistootuma keenya qofa maaliif akka akkas kan hedduu tokko nama rifachiisuudha. Egaa viidiyoon raaf qabadheef kana fakkaata. Waanuma yeroon kun nutti fidaaru hin beeknu. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Akka viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.